yoo tokko sii galee yeroo bonaa lafti illee ni ho'a. Hanga sa'a 5 hanga sa'a 6 yeroo eenyu jira mana teenne. Anamma gannaa wal qabatee wanti ana yaadadhu qorra. Maatiin hunduu bakka takkatti wal gahee mana takka keessatti. Addunyaa faayinaansii jijjiiramaa deemu keessatti filannoon keessan hundi furmaata diinagdee duudhaa keessaniin wal simatu barbaada. Duudhaa keessan bu'uureffatee of eeggannoo ciminaan kan hojjetame maallaqa keessan amantii keessaniin kan wal simsiisu tajaajila amansiisaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Akka biyya keenyatti yeroo jalqabaaf waaleetii dijitaalawaa fi faayinaansii Halal Pay baankii Hijiraa irraa iddoo dalagaa keessan irraa osoo hin sochoone tajaajila baankii kamiifuu kan fayyadu appilikeeshin Halal Pay buufachuudhaan bittaa fi gurgurtaa keessan hammayyeessaa. Akkasumas hanga halkan sa'aatii 3tti kan isin tajaajilan karaa bakka bu'oota keenya isinitti dhihoo jiran goruudhaan maallaqa baasii fi galii gochuu ni dandeessu. Maal kana qofaree faayinaansiingii muraabahaa Halal Pay itti fayyadamuun qabsiisa tokko alatti abjuu keessan dhugoomsaa. Halal Pay Play Store yookiin App Store irraa buufachuudhaan daandii halaalatti harrooma makamaa. Halal Pay Baankii Hijiraa imala gara egalee ifatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota qophii Simboo. Kun kan daawwachaa jirtan qophii Simboo keenya torbaaniin qabannee isin biraa geennu qophii Simboo barsiisaa fi bohaarsaa keenya guyyaa har'aas qabannee anaa fi obboleessi keessan Muhammad Nur Guddata qabannee isin dhiyaannee jira. Maamii assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi baga rabbiin nagaa walitti nu dachaase. Mee torbeen maal fakkaata? Torbeen akkamitti dabre maal fakkaata si bira? Torbeen kuni akkuma hunda keenya bira jiru yeroon keessatti argamne yeroo gannaa toora wal qabatee roobnis jira, qorris jira. Waluma keessattuu immoo yeroo dhiyeenya kanaas ganama roobuu jira yookaan immoo sa'aatii waqtii asrii boodallee yeroo hedduu yeroo roobaa agarra. Kun barakaa ganni qabatee dhufu keessaa isa tokkodha. Roobni waan hedduu barbaachisaadha. Keessattuu immoo yeroo lafti akkana aduun sirriitti baatee namni yoo tokko sii galee yeroo bonaa lafti illee ni ho'a. Kubbaa qofaa miti lafti illee ni ho'a. Gaafa immoo roobni itti roobu kun hin qabbanaa. Jiini gannaa walumaa galatti ji'a barakaa qabu. Ji'a waan garaagaraa keessa arginu ashinni baadiyyaa irraallee gara magaalaa yeroo nu dhufu. Ji'a jiidhaati. Ji'a jiidhaati. Ji'a waan hedduu waan dhuunfaa isaa qabatee dhufuudha. Ganna alhamdulillah na bira bareedaadha jedheen yaadamee si bira akkam. Gan yeroo roobaati yeroo garii yeroo ati manaa bahuuf ganama uffata godhattee baatu rooba osoo ati roobni hin caamin fa'a hanga sa'a 5 hanga sa'a 6 yeroo eenyu jira mana teenne yeroon gannaa kana ol gasu socho'uudhaaf keessattuu magaalaa Finfinnee keessa ol gasu socho'uudhaaf xiqqoo namatti ulfaata. Yeroo bonaa caala yeroo gannaa yeroo bakka takka ta'anii dabarsanii na biratti. Gannaa wal qabateetiin waan baay'eedha kan jijjiiramu keessattuu immoo barattoonni barnoota idilee isaanii baratan yeroo gannaa kana boqonnaa irratti kan argamanii boqonnaa kan akkamiin dabarsuu qabanii ganni kun ji'a muraasa ji'a 2 yookaan yoo guddate ji'a 3 ji'a kan akkamitti fayyadamaniitiin gara waqtii itti aanutti yookaan immoo barii itti aanutti darbuun akkamitti danda'ama. Sirriidha. Yeroon hunduu akkuma jettee barakaa ofii qabatee dhufa. Yeroon hunduu waan itti fayyadaman akkaataa itti fayyadama yeroo isaa qaba. Waan ganna keessa dalagan bona keessa dalaganii waan bona keessa dalagan ganna keessa dalaganii. Kanaafuu bonni taree jira yeroon aduu sun tareera yeroon ho'aa sun tareera yeroon kun yeroo gannaati. Yoo akkasitti ol gad deemuun ulfaatee yoo akkasitti ol gad deemuun danda'amini tarii barumsi illee hin jiru yeroo kana yeroo barumsis cufamuu warroonni eebbifaman mana isaaniitti galanii warroonni ijoollee yuunivarsiitii jiran yuunivarsiitii irraa gara maatii isaanii galanii xixiqqoon keejii baratan illee mana isaanii yeroo itti ta'an jechuudha yeroon kun. Yeroo kana akkamii fayyadamuu qabnaa waan jedhu irratti har'a kan haasofnu. Yeroon kuni tarii yeroo gabaabaadha. Garuu yeroo teennu waan ta'eef waan hedduu keessa fayyadamuu yeroo dandeenyu durii gaa deemanii qaamaa waa baratanii amma immoo barumsoonni onlaayinaa baratan hedduutu jira. Kitaabota dubbisu jira. Wantoota garaagaraatu jira. Wanni jedhamu barbaadame ganna kana akkamitti dabarsuu qabna. Karaa hin taane yookaan immoo fiilmii hin taane ilaaluudhaan yookaan immoo geemii hin taane taphachuudhaan yookaan immoo iskroolii qofaan taruu hin qabu jechuu barbaadeeti. Mee ana akka gaafitti si haa kaasuti. Atiin yeroo barataa turtetti waqtii gannaa akkamitti eegda turee fi akkamitti dabarsa ture? Yeroo barataa turetti waqtii gannaas numa qaraana mana quraanaa deemnaa ganamaa fi galgalallee yeroodhaan mana taa'eetiin akkasitti dabarseetiin yookaan immoo manatti dabarsee yoo yaada
rooba keessa akkasitti ka rooba keessa fiigaa galluu uffanni irratti jiidhee rooba keessa deemaa kophee baafannee kophee harka qabannee lolaa keessa akkasitti deemaa yeroo gallu yaadadha. Manuma quraanaa deemanii galuudha gaafa roobni hammaate ammoo hafuun hin jira. Si galee durugaa yeroo daa'imummaa mana barumsaatii fi mana quraanaa illee waan ittiin haftu wayii sababaa tokko taa'eeta. Xiqqoo rooba hin gadi hin qabne sababaa bareedaadha hin hafte jechuudha akkasii. Wallahi yeroo gannaan barataa ta'eetiin hin yaadadha. Waqtiin gannaa gaafa gahu barnoota kan kee ji'a 9 ji'a 10 barnoota reegulaar irratti dabarsta. Gaafa immoo boqonnaan achiin fuulli boqonnaadhaa as bu'u gaafa waxabajjiin gahu gaafa kaardii kan kee fudhattee qabxii kan kee kan barnoota waggaa ji'a dheeraatti barataa turte qabxii kan kee beektee gaafa gara boqonnaa deebitu boqonnaa kan kee enjoy goota. Si galee keessattuu immoo qabxii gaariidhaan yoo barnoota san xumurte jechuudha. Yoo immoo iddoo hedduutti beekamaadha. Barattoonni hedduun illee kan inni godha jedhanii yaada. Yeroo gannaa isaaniitti barnoota gannaa kan jedhamutu jira. Tiitooriin fakkeenyaaf kutaa 5 kan barattu waggaa itti aanuuf kutaa 6ffaa barataa. Keessattuu koorsiilee ulfaata ta'an koorsii yoo barnoota seenu fakkeenyaaf kutaa 6 gaafa seentu koorsiin kun ulfaataadha kan jedhamu tiitoorii isaallee fudhachuu ni dandeetta. Barnoonni gannaa reegularli jechuudha mana barumsaa kam irratti ni kennama akka beekutti jechuudha. Si barata akkam ture? Barnoonni gannaa jira. Barnoonni gannaa kan yaadadhu mana barumsaa Islaama Salafiyyaa keessatti ijoolleewwan nurra gurguddoo kan barumsaa keenya keessatti barataa turani kan garuu nurra gurguddoo baay'ee nu dura jechuudha. Ijoollee yuunivarsiitii deemanii gaafa gara maatii isaanii deebi'anii yeroo gannaa nu barsiisu turan. Mana barumsaa Salafiyyaa keessatti waan duraan baratanii bira darban san ji'a 2 saniif nu barsiisan ture. Ziyaaraadhaaf maatii bira deemuun jira. Yeroo sana inni yaadadha as magaalaa Finfinnee kana dhufee ji'a takkaaf ji'a 2f as ture. Maatii bira deemuunis jira. Gara baadiyyaa deemuun jira. Ziyaaraadhaaf gara magaalaa maatii bira deemuun jira. Achumatti ammoo akkoo bira, akaakayyuu bira, ajaajota bira, nama firaa bira torban takka fa'aaf yeroo teettu jira. Waan akkasii sanniin tarii qabdaati. Kompiliitii waan kan keetii wal fakkaataa illee qabaachuu baadhu garuu waan walitti hidhatu ni qaba. Yeroo boqonnaa ta'uudhaan wal qabateetti maatiilee ni gargaarta. Iddoolee garaagaraa illee deemuun ni dandeetta. An garuu akkanatti yaadadhe ganna keessa iddoo kana deemaa akkanatti dabarsaa iddoo jedhu hin qabu iyyuu. Iddooma ture san osuma achi hin deemin yookaan barnoonni itti aanu natti gahaa garuu boqonnaa jedheetii miti kan deeman. Darbee illee numa deema iddoolee garaagaraa maatiilee gargaaruudhaaf hojiilee garaagaraa illee maatii gargaaruudhaaf nu socho'a. Garuu immoo yeroo boqonnaa kennaa irra hedduun keenya magaalamatti kan dabarsinu hiriyootuma wajjin namni iddoo biraa deemullee waan hin jirreef isaan wajjin magaalamatti kan dabarsinu garuu yeroo hedduu ajaa'ibaa ture. Si galee gaafa boqonnaan gahu yookaan immoo yeroo gannaa kana barattoonni hundinuu firii waan ta'aniif hundinuu wal arguu danda'an. Yeroon isaa dhumatee gaafa immoo ganni bahuu seenu gaafa ganni bahu gaafa immoo bonni as dhufu barattoonni hundinuu gaafa gara barnootaatti deebi'anii hundinuu wal dagataa jechuudha. Hundinuu gara barnootaatti deebi'a. Manni barnootaas garagaraa sadarkaan barnootaa kan keessa garagaraa. Si galee kanaaf an akka kan kee yeroo boqonnaa kiyyaa bakka kanatti dabarsaa iddoo jedhuun qabu yeroo boqonnaa kiyyaan achumatti magaalamatti kan dabarsu ijoollee hiriyyaa kennaa wajjin hojiilee tola ooltummaa garagaraa illee ni yaalla. Ijoollee wajjin kubbaa taphatas ni dabarsina. Waan kana kanaan yeroo hedduu kan dabarsinu quraan illee yeroo gannaa keessa ni jabaata sirriitti siireesiidhaan maatiilee ni hordofa. Barnoonni gannaas darbaallee waggaa takka lama ni yaadadha. Barnoota gannaallee kan baradheeru ni yaadadha. San caalaa waan baradhetti fakkaatuyyuu. Garuu yeroo gannaa baay'ee hedduu gammadeetini kan dabarsu. Hedduu injooyitti godha yeroo gannaa. Anillee yeroo gannaa kan itti yaadadhu walumaa galatti yeroo gannaa yeroo barumsaallee jira yeroo maatii namoota firaa bira deeman yeroo yaadadhu jira. Garuu yeroo gannaa madrasaa keessatti dabarsaa ture. Madrasaan gibbii guddaa qaba. Namni hin qaraanillee namni madrasaa san hin qaraanillee ijoolleen achi keessaa quraan hin qaraanillee dhufanii gibbii masan keessa oolan. Gibbii masan keessa otaa oolanii gibbiin caakkaa qaba warri kun caakkaa keessa otaa oolaa gibbii meedaa qaba meeda masan keessa otaa oola. Hundu ijoolleen naannoo sanii hundinuu madrasaa keessa oolan achumatti taphataa oolan. Yeroon ani ijoollee itti arge yeroo ani ijoolleen saahiba wardee yeroo san jechuudha. Yeroo gannaa san ijoolleen hedduun bakka takkatti wal gahanii akkuma teette namni barumsaa mootummaa baratu namni barumsaa dhuunfaa baratu yeroon garaagaraa ijoolleen kun ammoo kan ganamaa baratanii kun kan galgalaa baratanii yeroo wal argisu hin jiru yeroo barumsaa beektaa yeroo gannaa kana ammoo namni hunduu firiidha waan ta'eef
ganama bahee galgala ta'aa oolee ijoollee wal arguudhaaf ganda keessatti illee ijoollee gandaatiin illee wal arguudhaaf yeroon gannaa yeroo carraa guddaa qabudha. Keessattuu immoo yeroo ammaa kana teettee amma nama guddaallee taatee jirta. Imeejii wayii ni jiraata sammuu kan keessa jechuudha. Yeroo ganna yeroo jedhamu ammaratti noormaal siifuu danda'a. Ganni dhufee bonni dhufee garaagarummaa siif qabaachuu dhabuu danda'a. Garuu namoonni ganniif bonni garaagarummaa qabuutu jira. Keessattuu immoo barattoonni elementarii baratanii fi ijoollee xixiqqoo ta'an jechuudha. Gaafa ganni dhufu akkuma ati dur hawwiidhaan eegnu isaallee hawwiidhaan eeganii garuu mee amma gaafii tokko kan si gaafadhu sammuu kan kee keessatti ganna yeroo jedhamu waqtiin gannaa dhufe gaafa jedhamu imeejii maaltu si keessa jira? Maal yaadatta gannaa wajjin wal qabateeti? Imeejii bareedaa takka yaadadha. Namni yeroo maati imeejii jettee sammuu kiyya keessa dhufee jira imeejii sun. Maal ture? Mana keessa saaloonii akkasitti afanii guyyaadhaa beeki alaa roobaa jira. Roobaaf mana barumsaa deemuu dandeenyu, roobaaf mana quraanaa deemuu dandeenyu akkasii saaloonii keessa afannee bidilibsii uffannee yeroo fiilmii risaalaa ilaallu yaadadha. Obboleeyyan keenya waliin akkana daramnee kana fiilmii risaalaa yeroo ilaallu yeroo isa yaadadha. Alaa roobaa jira, manni ho'aadha, kasalli achi jira, abbaan kee achi jira, haati achi jirti yeroo isa yaadadha. Maatiin hunduu bakka takkatti wal gahee mana takka keessatti. Anamma gannaa wal qabatee wanti ana yaadadhu qorra. Qorra. Sammuu kee keessa ganni dhufe gaafa jedha. Kanan yaadadhu qorra uffata furdaa uffattee kanatti taateetiin yeroo masjida lafa deemtudha kan yaadadhu. Gannaan saniin yaadadha. Yeroo ammaa kan ogaal jira ganni wal fakkaataadha yeroo hundaa weezariin isaa wal fakkaataadha. Garuu immoo akkaataa namni gannatti dabarsuutu garagara malee. Durii ganni imeejii mataa isaa qaba. Ganni. Akkasuma ammoo taphoota ganna keessa taphatan yeroo ganni kun dhumatee yeroo manni barumsaa banamu jalqaba irratti ganni kun osoo hin bahin manni barumsaa kan banamu. Tarii amma yeroo wal jala ta'uu danda'an beekoni. Yeroo sanii osoo ganni hin bahin manni barumsaa jiini jalqabaa suni fulbaanni rooba. Fulbaanni roobuma. Wanni rooba keessa mana barumsaa kan deemu. Sirriitti yaadadha. Yeroo sun ammoo hattan tapha mataa isaa qaba. Gola yeroo gannaa waan ta'eef yeroo roobaa waan ta'eef gola keessaa yeroo boqonnaallee gola keessaa bahanii ijoolleen golma keessa taphatti. Firiillee waan ta'aniif waqtiilee jalqabaallee waan ta'aniif waqtii jalqabaallee waan ta'aniif barnoonni akkasuma hin jiru barsiisaa fa'aa hafaa yeroo sa'aatiin dheeraan hin yaadadha ji'a san keessa darame keessatti taphata barataan wal gahee. Yeroo ammaa kana dhaloonni kun maaliin dabarsaa hojjettee na gaafatte kan yeroo keenyaatiin yeroo bira qabnu advaansiidha yeroon ammaa kun jechuudha. Waan hedduun gara fuulduraatti kan jiran yeroo teekinooloojiiti. Nuti yeroo san yeroo boqonnaa keenyaa maalitti fayyadamna gadi baanee dirreetti kubbaa taphachuudhaan hiriyoota wajjin ooral chaatiin jira miti kan akkanatti afaan haasoftu jechuudha. Kana wajjin taphachuudhaan kan dabarsitu garuu immoo kan yeroo ammaa kana gaafa ilaalu wanti hundi teekinooloojiidhaan wal qabateetiin yeroon amma keessa jiru kun keessattuu yeroo yaa'ee ta'uudhaan wal qabateetiin namni hundinuu mana ofii taa'eetiin waan barbaade kan hojjetu waan barbaade kan laalu hagas maras deemaniitiin hiriyoota wajjin hariiroo qabaatanii tapha garaagaraallee hiriyoota wajjin taphachuun kunillee meebii yoo maabiraatiin hin jiratu ni mala. Yoo taabileet isaanii chaarjiin qaban ta'uu ni mala malee yeroo hedduu isaanii manatti kan dabarsan malee waan godhan itti fakkaatu waan hin baratin waan qaamni isaanii hin baratin waan godhan itti fakkaatu. Kanaaf dhaloonni ammaa kun yeroo teekinooloojii kana sirriitti waan fayyadamuuf waan yeroo isaatiin wal fakkaatudha kan dabarsu. Garuu immoo maatiin barattoonni isaanii barnoota isaanii kan itti aanutti akka jabaatan barbaadan yookaan immoo madrasaa isaanii irratti illee akka ciman kan barbaadan kun gahee maatiiti. Maatiin yeroo hedduu keessattuu baratamee jira. Alhamdulillah uummata keenya kan musliima biratti yeroo gannaa kana barattoonni isaanii yeroo hedduu quraanatti yookaan immoo madrasaa garaagaraa deemaniitiin ji'a lamaan kanneen keessatti ijoolleen quraana akka tamanni jiranii hifzii warroonni daran haala gaariitti deemanii jiraatanii yeroo kana godhan agarra. Walumaa galatti haalli yeroo ammaa kana jiru kan yeroo keenyaarra mijataadha. Quraanas qara'uudhaaf teekinooloojii garaagaraas fayyadamuudhaaf waan hedduudhaaf kan ammaa kun mijataadha. Kan akka kan si kaasunaaf. Wanni dubbataa turre waa'ee gannaati. Ganna akkamitti dabarsuu qabna? Ganna maaliin dabarsuu qabna? Ganna ammoo amma dura akkamitti dabarsaa turre waan jedhu isin ammoo mee ganna akkamitti dabarsuu jirtanii akkamitti ammoo dabarsuuf karoora baafattanii warroonni yuunivarsiitii irraa gara maatii keessanii deebitan ganna akkamitti dabarsuu yaaddanii warroonni elementarii maatii keessatti barumsa cufame immoo akkamitti dabarsuu yaaddanii akkamitti dabarsaa jirtanii waan jedhu sagantaa siimboo keenya gaafii guyyaa har'aati. Inshaallah sagantaa siimboo keenya itti aanu daawwannee kan walitti deebinu ta'an duraan fagaatiin asii.